frame color kan jedhu kun kalarii frame isaati jechuudha. Frame isaa kalariin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu kana nu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu amma frame color kan jedhu kana B black kan jedhu kanarraan filadha. Kalarii gilaasichaa immoo anti blue light kan jedhu kanarra filadheeti. Ergasii gara gadiitti quantity tu jira. Free meeqa barbaadanii tokko barbaadan tokko lama barbaadan lama free eega barbaadan ajajuu dandeessanii. Kanaafuu quantity isaa tokkoon godha tokkoon barbaadanii. Ergasii quantity isaa tokko filadheetiin gara fuula itti aanutti deemaa jechuudha. Fuula kanarraa shipping address fi payment shipping address akkamitti akka guunnu video isiniif dalageetiin jira kana dura. Kanaafuu deemtanii videoon waa'ee shipping address irratti waa'ee AliExpress irratti isiniif dalageessan deemtanii ilaaluu dandeessu. Video kiyya keessa jira waan ta'eef deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Payment methodin immoo mastercardidhaaniin kafala. Kanaaf mastercardiin kafala waan ta'eef filannoo jalqabaa kan add new card jetturraan tuqadha. Ergasii place order kan jedhu tuqadheetiin gara fuula duraa deemaa jechuudha. Yeroo kana gara fuula kanarraa nu fida. Fuula kanarratti information kaardii keenya nu gaafata. Mastercardiin keenya Bybit irra jira waan ta'eef Bybit bira deemnee info keenya achi copy goonee gara na fidannaa jechuudha. Akkuma agartan kana amma gara Bybit seeneen jira. Kaardi